Harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota Freeman nageenya keenya bakka jirtu isin haa ga'u jecha har'amu jechuudha warroota YouTuber ta'aniif furmaata guddaa kan jedhee kana yaadu jechuudha. Aappii bareedaa tokko isiniif qabadhee dhufeera jechuudha. Aappichis isa kam jechuun keessan hin oolu. Aappii kana jechuudha osoo subscribing keessan kuma tokko hin guutin jechuudha akkaataa isin liivii itti waraabuu isiniif mijatu jechuudha. Subscribe dhibba tokko qabaadhu 50 qabaadhu 200 qabaadhu 300 qabaadhu jechuudha akkaataa isin liivii itti waraabuu dandeessan guutuu isaa aappii bareedaa tokko isinii qabadhee dhufee aappiin kun akka gaariitti jechuudha sa'aatii keessan guddifachuudha kan isin barbaachisuudha kan isin fayyadudha. Kanaaf hundumti keessan aappii kanatti akka fayyadamtan akka immoo itti milkooftan waanan argeefanii kanaaf hundumti keessan aappii kana akka buufattan itti fayyadamtan isiniin jedha. Aappichi sun isa kam jechuun keessan hin oolu. Kanaaf hundumti keessan na hordofaa hamma dhumaatti na hordofaati. Hundumti keessan immoo viidiyoo kana hamma dhumaatti daawwadhaa akkasumas immoo like, share, subscribe gochuun na hordofuu hin dagatinaa isiniin jedha. Amma gara aappiitti isin deebisa. Amma akkuma beekamu asirratti jechuudha Play Store yookaan immoo Google irra jechuudha Live Camera Live Camera fi Live jedha. Kuno akkuma argaa jirtan kuno commercial ta'eera bu'aadha jechuudha. Kanaaf erga inni bu'ee maalan godha kuno asirran tuqa open godhadha. Buusee keeyyan shal godhadhe buuseera jechuudha. Ergan buusee open godheen jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya waan an godhu akkuma beekamu fuudhee jechuudha gama sana sigeessa waan ta'eef hundumayyuu jechuudha kuno haala kanaan jechuudha. Dhaabitti jechuudha. Egaa kaameeraa fi liiviin kun jechuudha haaluma kanaan kunoola ammas irra deebi'ee isinii fidee wanti kun ammas deebi'ee natti dhufe waan ta'eef akka lammaffaatti waraabaara kunoo haaluma argaa jirtan kanaan jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya fidee nuu baasa jechuudha kaameeraa fi liiviin kun maaliif wanti kun namoota subscribing jira 100 fa'i 150 fa'i 200 fa'i 300 fa'i gahu qaqqabee jiruuf jechuudha wantoota baay'ee furmaata qabudha. Maaliif namoota liivii kana jala seenanii jechuudha ofii liivii seenanii namoota dhufuun subscribe naa godhi ani siifan godha jedhanii jechuudha namoota baay'ee argachuu danda'u. Dhugaa dubbachuuf bakka kana jechuudha kaameeraa fi liivii kanarraa jechuudha waan baay'een argadhe namoota baay'ees hiriyoota baay'ees argadheera. Kanaaf hundumti keessan aappii kanatti akka fayyadamtan abdiin qaba. Aappii biraas immoo yeroo biraa baay'ee kana isin barsiisu jira. Amma akkaataa itti fayyadama isaan isin agarsiisa hunduma keessan jechuudha. Hundumti keessan viidiyoo kana hamma dhumaatti akka naa wajjin hordoftan abdiin qaba. Kunooti argaa hundumti keessan yeroon kaameeraa fi liivii sana gattuqa jechuudha YouTube baasaa Facebook basa Twitch faka wabra wanda nu custom lapi custom rastapi anstremi wana adda basa kanaaf kamirratti barbaadda liivii dabarsuu siin jedhe isgaafata kuno yeroon akka jedhe waa YouTube barbaadaruuf YouTube irratti gad click godha yeroon YouTube irratti click godhe kuno akkuma argaa jirtan kana jechuudha kun email kooti email sadi sadan sana keessaa kam YouTube kamitti fayyadamu barbaadda siin jedha hankooka Freeman itu channelidha itu channel irratti si agarsiisa kuno haaluma argaa jirtan kana jechuudha gadi xootu yeroo gad dhuftanii kaatanii okay isiyetu kana tuqtu jechuudha yeroo okay tuqtu jettu tuqtanii search godhee barbaada jechuudha ammallee wanta hin qajeelantu jira waan ta'eef kuno erga akka gootanii kaatanii naannessee fudhateera sana erga fudhatee kee maaltu hafee seedhu asuma irratti suutumaan ilaalaa as tokko 2 3 4 5 6 torbaffaa irratti torbaffaa 8 9 10 11 tokko start kan jedhu galjalee dhumar barreeffama adiin barreeffamte kuno jirtu kana start kanan tuqa jechuudha gabaabumatti kuno amma tuqeera yeroon tuqu kuno haaluma kanatti na baasee amma yeroon haala kanatti na baasee amma gara kaameraatti galcheera waan ta'eef kuno haaluma kanaan ilaalaa kabajamtoota daawwattoota keenya wanti kun akka isin irkaa hin banne suutumaan ilaalaa erga ilaaltanii booda kuno isin agarsiisuu malee malleen jalqabneen amma kaameeraa yoo barbaade gara koottan ofitti naannessa jechuudha yoo barbaadan fuuldur yoo barbaadan dudduuba dabarsuu dandeessu akkuma barbaadan kuno akkuma argaa jirtan kana jechuudha kaameeraa ofitti naannessee jira. Kaameeraan halkan waan ta'eef tarii isintti mul'achuu dhiisuu danda'a waan ta'eef hundumti keessan bakka ifaatti waraabbachuu dandeessu live kaameeraa dabarsuu dandeessu
aappiin kun aappii baay'ee barbaachisaadha an irraa argeera waan ta'eef. Kanaaf hundumti keessan aappii kana jala erga galtanii daawunlood godhattanii jechuudha. Daawunlood godhattanii itti fayyadamuu dandeessu. Amma hin jalqabne an waa tokkollee ammallee isin agarsiifne jechuun danda'ama. Kan isin agarsiisu fuuldura kana jira jechuudha. Inni cimaanii fi namoonni dagachuu hin qabne fuuldura kana jira. Kanaaf namootni subscribing keessan 250 qabu furmaata gahaa asii subscribe illee karaa kanaan illee daneeffachuu dandeessan jedheetan abdii qaba. Kanaaf viidiyoon kun halkan waraabamaa waan ta'eef dukkana lafti dukkana ifaanis kunoo kanatti jechuun yeroo dukkanan beektu hundi keessan gaasin itti qabu. Amma maaltu hafee isa jedhuun isin agarsiisa. Bakka immoo deemee isin agarsiisa jechuudha. Bakka ofitti naannessan kana argattanii kaameeraa sana tuqxu kaameeraa irraa yeroo lamatti buunaan isa akka suuraa namaa kana isinitti fida. Amma kunoo ready naan jedheera. Amma erga ready naan jedhee yeroo tokko garagalchee isin agarsiisa. Amma dhaabiidha garangalcha garuu yeroo tokko garangalcha barreessuudhaaf jechuudha. Akkanaa mijatuuf kunoo garagalcheera. Ifama samataan garagalee kunoo Freeman broadcast dha. Animmoo tamsaasa yaalii jedheetan dangodha. Amma ergan dangodhee gabaabumatti olonnaan dessa ammagaa maaliif akka inni booda yeroon wanta kana qajeelchu jechuudha. Akka inni yeroo booddee akka inni isinitti hin dabneedhaaf malee kunoo haala kanaan tola maaliif yeroon achirra galfadhee qajeelchuu jalqabes haala kanaan mul'ata jechuudha sirriitti. Kanaaf amma wanta kana tamsaasa yaalii jedhee barreesseera miti public irra jira. Stream now waa tokko ittiin bu'u publikii sanatti waa tokko bu'u irra jira waan ta'eef amma gamanumaan dhufee create bakka jedhu kanaan tuqa jechuudha. Create amma tuqeera. Akkuma tuqe kanaan argattu maal jedha isinti fakkaata. Mul'atu yoo thumbnail barbaadde thumbnail galfachuu dandeessaa jedha. Edit thumbnail bakka jedhu sanatti jechuudha. Yoo aggeessaniif wanta hundinuu isiniif galee dheetee yaada. Edit thumbnail bakka jedhu sanatti suuraa biraa wanta asirra galfattu qabdaa isin jedhaara. Achi osoo liiviin jalqabaniin durammoo isin jedha. Ilaa bakka kanatti bakki isin arguu qabdan social media bakka biraarraa jechuudha. Isin hundumti keessan namoota 10,000, 15,000, 20,000 followii Facebook yaalaa qabdu waan ta'eef Facebook before starting to broadcast you can share your broadcast jedha. Osoo tamsaasa kallattii hin jalqabiniin dura osoo share godhatte share ni goota broadcastii kana tamsaasa kallattii kana share gochuu qooda bakka biraatti qoodachuun dandeessaadha. Maaliif wanti akkasiin jedhuu fi akka fayyadamtuuf innis maanni yoo wanta kana Facebook irratti fuutee achi share goote namoonni Facebook kee jalaa gad tuqanii seenanuu direct dhufanii siif daawwatu malee Facebook irraan daawwatan jechuudha. Kanaaf yeroo wanta kana asirraan liivii waraabdanu aappii kana buufattanii liivii waraabdanu jechuudha. Hundumti keessan Facebook irratti share godhadhaa dura. Kunoo osoo go isheettu kana tuqiniin duratti share bakka jettu sana tuqtanii Facebooka waan adda addaa isiniif Twitterii Facebooka maal waa hunda irratti isiniif dhufa garii adda addaa irratti jechuudha. Kanaafuu geessanii hundumti keessan fuutanii achirra keessoo kabajamtoota daawwattoota keenyaa jechuudha. Aappii keenya kanaan akkasiin hedduu gammaddan, akkasiin itti bohaartan, akkasiin itti waa bartan, akkasiin itti guddattan abdii qabna. Maaliifi an waan hedduun argee ijoollee saba biraa jechuudha wajjiniin kanan keessa oolee hojjetaa ture jechuudha. Waan baay'eedha. Subscribe koo gaafa kuma naa guutan akkeessatti wanta kana fayyadamaatan kuma guuttadhe jechuudha. Kanaaf wanta oolmaa kaameraa liiviin kun naaf oolte dhugaa isinitti himuu hin danda'u. Baay'ee itti gammadee jechuudha. Maaliif namoota baay'een asiin wal baree hiriyoota baay'eetu asiin subscribe naa godhanii anis subscribe godhee fi hiriyoota baay'ee liivii akkan itti galuu na barsiisan gara kanaan jechuudha. Anis kanaafan wantan bare tokko fideetan isiniin gaa jedheetan namoota keessaayyuu namoota subscribing jira kuman ga'inii baay'ee fayyada waan ta'e qabadheetan waan ta'eef qabadheen gara kanaa isiniin dhufe hundumti keessan itti fayyadamaati.
dafaati jechuudha sa'aatii keessa fa'i guuttachuuf aappii baay'ee isin fayyadudha jechuudha sa'aatii yoo nama tokko nama lamallee ta'e jechuudha bantee gadhiiftee ijoolleen jechuudha sa'aatii baay'ee itti argatu jechuudha. Kanaaf hundumti keessan akka aappii kanatti fayyadamtanii jechuudha hojjettan aappiin kun baay'ee isin barbaachisa. Aappii kana irratti immoo jechuudha yeroo liivii dabarsan ammaan goo hin jenne maaliif goo hin jenne yoo jettaniif an yaadan irratti haasa'u waan hin qabneef an goo jechuu dhiise akkasumas immoo yoo immoo koomentii namni sii kaa'e ilaaluu barbaadde kunoo isii goo galjallee kana xaqqootee tuqxaa yeroo tuqxu kunoo nooti there is no history wanta tokkollee hin qabdu jala kana wanti siif kaa'ame hin jiru wanti namni siif kaa'e story wanta waan adda addaa chaatiis komentii namni siif kaa'e hin jiru maaliif an ammallee hin tuqne goo hin jenne maaliif waan yaadan irratti haasa'u hin qabne gatiin hin qabneefan dhiisee kunoo haala kanaan jechuudha. Kunoo dhumeera jechuudha. Goo jechuudha etuu goo hin jedhanii dura share gootanii goo jechuu qofa jechuudha malee hin hojjetaara amma akka waan hojjetaaruuti jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoo keenya kana jechuudha yeroo jalqaba seentan laayikii godhaa seenaa yeroo laayikii gootanii seentan yoo hiriyoonni keessan wantoonni akkana ni fayyada nama biraa hiriyoo tokko ni fayyada jettan share godhaa garuu immoo jalqaba dhaggeeffadhaa guutuusaa maal akka jedhu dhaggeeffadhaatii yoo sun dhaggeeffateen garuu wanta tun gochuu dandeessan hin jiru maaliif barumsi isaa dhaggeeffataa hojjetama waan ta'eef hundumti keessan viidiyoo kana dhaggeeffatanii laayik gootanii share godha like godha subscribe immoo gochuun dagatanaa YouTube koo kana naaf guddisa anis keessan nan guddisaa gara kanaas ergadhaa namoonni immoo subscribe keessan kuma hin galin hundumti keessan kanaan jabaattanii yoo cimtanii hojjettan ji'a lama keessa yookaan ji'a tokko keessa kuma galtanii eegdu maaliif bakka kanatti namoota baay'eetu liivii kana fayyadama gareedhaan kan fayyadaman jira yoo immoo namaa walii galtee sirkaa fuudhanii walitti sii daddabarsanii dafanii kuma siif guutu jechuudha ijoolleen liivii kanarraa. Kanaaf hundumti keessan amala bittanii waa hundaan jechuudha nageenyaan jaalalaan jechuudha ijoollee wajjiniin godhachuu hin dandeessu. Kunoo tamsaasni kallattii kooti jechuudha jalqabuudhaaf jechuudha waan xiqqoo tafee taambineeliis immoo yeroo hojjetattan kunoo asumatti irra kaa'achuu dandeessu osoo kana dabarsanii asuma irratti irra kaa'achuu dandeessu. Fagoon dhayxanii jechuudha. Dhaqitanii stuudiyoo YouTube stuudiyoo keessa dhayxanii achi cinqamtanii wanti isin gootan hin jiru asuma hojjetattanii asuma irra kaa'achuu dandeessu waan ta'eef aappii kanatti fayyadamaa aappii kana buufadhaatii itti fayyadamaa isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya an hedduun isin jaalladha isiniin kabaja aappii biraas immoo wanta barumsa qabu jechuudha isiniif qabadhanii adda keessaa immoo barumsni kun baay'ee warroota YouTube irra ta'an hunda fayyadaa waan ta'eef hundumti keessan akka aappii kanatti fayyadamtan isiniin jedha ulfaadhaa isiniin jaalladhaa kunoogaa amma keessaa ba'uufanii viidiyoo koo xumuradheera hunduma keessanii jechuudha aappii kanatti akka fayyadamtan isiniin jedha viidiyoo kana hamma dhumaatti daawwadhaa ergamuu hamma dhumaatti laayikii tuqaa laayikii subscribe immoo gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha YouTube koo kana dafaati jechuudha ji'a 3 keessa 10,000 galcha achi kaatanii ji'a 5 keessa immoo 18,000 naaf galcha 18,000 erga naaf galchitanii kaatanii immoo ji'a 6 keessa jechuudha 30,000 kanaaf galchitan abdiin qaba irratti waa hundan hojjechuuf taara namoota baay'ee jechuudha sababa dhukkubicha kanaatiin baqannee waan akkanaa hojjetaarra malee jechuudha hojii baay'ee qabannee dhufarra waan ta'eef hundumti keessan YouTube koo kana subscribe godhaa freeman bakka hundatti freeman jedha jechuudha isinin barsiisa wanta ta'e wanta beeku isinin barsiisa wanta wallaale immoo isinirraan baradha waan ta'eef hundumti keessan subscribe gochuun jajjabeessaa isinin jedha aappii kana immoo itti fayyadama amaanaa aappii kanatti fayyadama kaameeraa live kan jedhu kanatti fayyadama isin fayyada an ofii waan fayyadameefan isin akka fayyaduuf isin